Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya qabannee walitti deebineerra. Hanga xumuraattiin waliin turaa jalqaba irratti hangafoota isaanii isinitti himu. Godina Kamaashaatti daa'imman 20 sababa dhibee gifiraan lubbuun isaanii darbuu himame. Lubni Balaay Mokonnan sobaan irratti qindaa'een akka to'ataman mana murtiitti himan. Rakkoo Somaaliyaa keessatti mudachuu malu kamiyyuu mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabu himame. Raashaan erga waraanni Yukureen jalqabee saffisa mul'atee hin beekne agarsiisaa akka jirtu dubbatameera. Israa'elii fi Hizboollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuu fi kan jedhu hangafoota oduuti gara bal'ina oduutti dabarra. Godina Kamaashaatti daa'imman 20 sababa dhibee gifiraan lubbuun isaanii darbe. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashaatti daa'imman 20 sababa dhibee gifiraatiin lubbuun isaanii darbuu biiroon fayyaa godinichaa beeksiseera. Godinichi bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee mallattoowwan dhibee gifiraa bal'inaan mudachuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa godina Kamaashii obbo Dargee Wadaajoo sababa dhibee kanaan daa'imman 20 lubbuun isaanii darbuu DHB'tti himaniiru. Dhibichi aanaalee lama keessatti bal'inaan kan mudate yoo ta'u qorannoo hanga ammaatti gaggeeffameen namoonni 982 gifiraan qabamuu eereera. Hoogganaan biiroo fayyaa godinichaa akka ibsanitti tamsa'ina dhibee kanaa ittisuuf aanaalee 5 keessatti daa'imman talaalliin kennameera jedhan. Haa ta'u malee aanaalee godinichaa 5 keessatti dhibeen gifiraa bifa weeraraan babal'achuu kan ibsan jiraattonni sadaasa 6 bara 2017 irraa eegalee aanaalee Yaasoo fi Kamaashii qofatti daa'imman 8 lubbuun isaanii darbeera jedhan. Obbo Binnaal Faandu'aalam ministeera ijaarsa nageenya Suudaan kibbaa waliin mari'atan. Ministeerri nageenyaa obbo Binnaal Faandu'aalam koongirensii nageenyaa sadarkaa ardiitti Finfinneetti qophaa'ee irratti hirmaachaa kan jiran ministeera ijaarsa nageenyaa Suudaan kibbaa Isteefan Paankoon waliin mari'ataniiru. Marii isaaniin dhimma nageenya naannawa daangaa biyyoota lamaanii irratti misoomaa fi walitti dhufeenya uummataa fi uummataa kan xiyyeeffate ta'uu odeeffannoon ministeericharraa argame ni mul'isa. Suudaan kibbaa fi Itoophiyaa daangaa bal'aa kan waliin qooddatan waan ta'eef walitti dhufeenya uummattoota biyyoota lamaanii cimsuu, misooma biyyoota lamaanii akkasuma dhimma diinagdee fi hawaasummaa irratti fayyadamummaa waloo qaban irratti mari'achuun isaanii eerameera. Fayyadamummaa uummattoota naannawa daangaa biyyoota lamaanii jiran mirkaneessuuf qindoominaa fi tumsaan hojjechuuf kan dandeessisu sanada walii galtee qopheessuun waliif mallatteessuun kallattiin kaa'ameera. Lubni Balaay sobaan irratti qindaa'een to'atamuu mana murtiitti himan. Yakka malaammaltummaa gowwoomsuu cimaan kan himataman luba Balaay Mokonnan soba irratti qindaa'ee akka to'ataman guyyaa har'aa ragaa jechaa isaa ittisaa dhiheeffataniiru. Ragaalee ittisaa luba Balaay waammatan 5 keessaa 2 dhaddacha har'aa irratti argamaniiru. Yakka malaammaltummaa gowwoomsuu cimaan kan himatan luba Balaay Mokonnan uffata keelloo hidhamtootaa yeroo beellamaa uffachuun abukaatoon 2 waliin dhaddacha irratti argamaniiru. Luba Balaay sanadoota sobaa waliigalatti doolaara miiliyoona 6,50,000 lakkoofsa herrega baankii gamtaa Afrikaa keessaa bahii ta'ee namoota 4f akka kaffalamu gaafatan baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaa dhiyeessaniiru jechuun himatamuun ni yaadatama. Dhimma isaanis mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhaddacha farra malaammaltummaatti ilaalamaa tureera. Galmee himataa luba Balaay ittiin himataman keessatti himatamtoonni biroon lamas dhimmi isaanii ilaalamaa akka jiru yommuu ta'u, himatamtoonni lamaanis maqaa fi lakkoofsi herrega baankii isaanii sanada sobaa baankiif dhiyaate irratti argamu himameera. Haaluma kanaan himatamaan lammaffaa kan ta'e Iyyaasuu Indaalaa fi himatamaan sadaffaan Barakat Mulaatus ragaalee ittisa dhiyeeffachuun jecha akka laatan taasifamaniiru. Gocha ittiin shakkamanii to'annoo jala oolan sobaan irratti qindaa'e jechuun kan ibsan luba Balaay Mokonnan ragaalee ittisaa isaanii kennuu isaaniitiin dura jecha isaanii dhiheeffataniiru. Kana malees haala guyyaa yakkichi itti raawwatameera jedhamee fi to'annoo jala ittiin oolan kan himan himatamaan kun guyyichatti gara qe'ee gamtaa Afrikaa kan deeman dhimma amantaa wal qabatuun akka ta'e dubbatan. Haaluma kanaan guyyichi akka lakkoofsa Itoophiyaa ebla 7 bara 2016 eebba tsabalaatiif nama isaan beekanii fi Salamoon jedhamuun waamamu kan himan yoo ta'u luba Balaay magaalaa Finfinnee hoteela Hiiltanitti erga wal arganii booda luba Balaay nama Tsaggaayee jedhamu waliin akka gara mana isaa deeman itti himuu dubbatu. Sana booda namni Tsaggaayee jedhamu qe'ee gamtaa Afrikaatti goranii xalayaa erga kenneen booda achumaan akka itti himan damee baankii daldala Itoophiyaa qe'ee gamtaa Afrikaa keessatti argamu akka isaan geesse ni himu. Sana booda isaan barcuma keessummoonni baankichaa irra taa'an erga taa'anii booda namni Tsaggaayee jedhamu bilbila haasa'aa mana baankichaa keessaa ba'uus dubbataniiru. Itti aanuunis manaajarri baankichaa isaan ofitti waamuun nama sanada sobaa dhiheesse akka waamanii fi sanadni baankichaaf dhihaate sirrii akka hin taane himan.
Erga kun ta'ee booda qaamolee nageenyaan to'atamuu isaanii qofa dubbataniiru. Sana booda kaffaltiin akka ittiin raawwatamuu dhiyaate irratti maqaanis ta'ee lakkoofsi herrega baankii isaanii akka hin jirre kan himan luba Balaay sanadicha harkaanuu akka hin tuqnes dubbataniiru. Namoonni afran maqaanii fi lakkoofsi baankii herrega isaanii sanadicha irratti kaa'ames bakka bu'ummaa kan hin kennineefi ta'uu dubbataniiru. Gama biraatiin ragaan ittisaa luba Balaay waammatan 5 keessaa 2 galmee isaanii keessatti kan hirmaatan yommuu ta'u, himatamtoota lammaffaa fi sadaffaa kan ta'an Iyyaasuu Indaalaa fi Barakat Mulaatuu jecha ragummaa isaanii laataniiru. Manni murtichaas ragaalee ittisaa luba Balaay hafan 3 dhageeffachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 2 bara 2017tti beellama isaanii qabateera. Gara oduu biyya alaatti yoo ceenu rakkoon Somaaliyaa keessatti mudachuu malu kamiyyuu mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa kan fudhatu ta'uu ibsame. Rakkoo Somaaliyaa keessatti mudachuu malu kamiyyuu mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa akka fudhatu ta'uu mootummaan bulchiinsa Jubbaalaand beeksiseera. Mootummaan federaalaa biyyattii gaaga'ama hamaa uumuuf sochiilee hin barbaachifne taasisaa jiraachuu bulchiinsichi ibsa baaseen dubbateera. Mootummaan federaalaa rakkoo uumuuf sochii taasisaa jiraachuu ummanni Somaaliyaa fi hawaasni idil-addunyaa akka hubatan ibseera. Israa'elii fi Hizboollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuutti yaadni dhihaate. Israa'elii fi Hizboollaa karaa Libaanos waliigaltee dhukaasa dhaabuutti yaadni dhihaateera. Kaabineen Israa'el ammoo har'a walgahii irratti mari'achuuf akka jiru qondaaltonni Israa'elii fi Ameerikaa dubbatan. Lola Israa'elii fi hidhattoota Libaanos keessa mandheeffatee fi Iraaniin deeggaramu Hizboollaa gidduutti taasifamaa jiru dhaabuuf guyyoota 60 waraana dhaabuun yaadni dhihaachaa jira. Humni Israa'el kibba Libaanos keessaa bahuu fi Hizboollaan ammoo naannoo sanatti argamu dhaabuu kan dabalu ta'uu himama. Dubbi himaan mana maree nageenya biyyaalessaa Ameerikaa Joon Kirbii nuti sadarkaa walitti dhiheenya mari'achuutti geenyeerra jedhan. Ameerikaa fi Faransaay michuu yeroo dheeraa Libaanos kan ta'an yaalii dhukaasa dhaabsisuu keessatti hirmaataa jiru. Yeroo qaamonni lachuu dhimmoota waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti dubbataa jiru, walitti dhukaasuun Israa'elii fi Hizboollaa garuu itti fufeera. Baay'een isaanii kan qolataman ta'ullee dilbata darbee Hizboollaan Libaanositti rokettiiwwan 250 dhukaaseera. Israa'el ammoo gama isheetiin bakkeewwan Hizboollaan jira jettee shakkitutti haleellaa qilleensarraa geggeessuu itti fufteerti. Oduu biraatiin Raashaan erga waraanni Yukureen jalqabee saffisa mudatee hin beekne agarsiisaa akka jirtuu fi naannoo Yukureen to'achaa akka jirtu himame. Raashaan lafa Yukureen iskuweer kiiloomeetira 235 kan to'atte torbee darbe qofa akka ta'e dubbatama. Waraanni Raashaa bara 2022 irraa eegalee saffisaan tarkaanfii fudhachaa kan jiru yoo ta'u, magaalaa Tarsiimoo Kuraavok dhihaachaa jira. Xiinxaltoonni damee kanaa akka jedhanitti erga waraanni Yukureen waliin jalqabee as Raashaan saffisa ariifataa agarsiistee naannoo Yukureen to'achaa jirti jedhame. Erga waraanni kun fulbaana bara 2022 jalqabee waraanni Raashaa kutaalee Yukureen bal'aa to'atee jedhameera. Keessattuu ji'a tokko keessatti kiiloomeetira iskuweerii 750 ol qabateera. Yukureen naannoo Kursik keessatti naannoo isheen to'atte keessaa dhibbantaan 40 Raashaa harkatti deebi'eera. Ameerikaan Yukureen misaa'ela fayyadamuun Mooskoo akka haleeltu erga hayyamtee booda waraanni kun hammaachaa akka jiru qondaaltonni Raashaa fi Ameerikaa dubbataniiru. Raashaan warri dhihaa waan fedhe haa jedhu malee Yukureen keessatti kaayyoo keenya galmaan gahuu irraa wanti dhorku hin jiru jedhan. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin akka jedhanitti hanga waraanni Raashaa guutumatti dachee Kireenii keessaa bahutti nageenyi bu'uu hin danda'u jedhan. Taateewwan torbaan darbe erga waraanni Kireemii gamtaa Awurooppaa fi Raashaa jalqabee mudateen wallabdeen kun hammaataa dhufeera. Mooskoon Yukureen misaa'ila haaraa fageenya giddugaleessaatii yeroo rukuttu hawaasa idil-addunyaa rifachiise yoo ta'u, waldhabdeen misaa'ila Yukureenii fi Raashaa hanga tokko ol ka'e jechuun yaaddoon dabalaa dhufeera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun ammaaf isin biraan geenne kan hanga ammaatti ture oduun waliin an Amin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatoomaa.